Kastani kunu biya bani, biya hamba ke safafajani, biya hamba ke safafajani. Akkasitu hidhaa keessatti dararamaa jira. Umriin isaallee kan hidhaa hin geenne ta'uu isaati waan baay'ee nama gaddisiisuu fi nama wanti ta'uudha. Miila isaa fakkeenyaaf laalaadha. Mataa qofa osoo hin taane miila isaa sibiila keessa jira. Waan dhugaa baay'ee nama gaddisiisuudha. Akkuma argaa jirtan kuno miilli isaallee hadiida keessa jira. Sibiila keessa jira. Mucaa daa'ima kanaa qaama guutuudhaan fayyaa qabu. Achillee akkanumatti jira. Walumaa galatti qaamni isaa guutuun nagaan qabu. Isa umriin isaa ijoollee daa'imman hidhaadhaaf hin gahini. Mataan isaa akkuma argitan kana dhugumatti waan kana jedhanii mana osoo hin taane waan baay'ee dhugumatti nama gaddisiisuu fi garaa nama raasuudha. Mee yaada mutawwamee yaada hidhamtoota kanarratti maal jettanis? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni keessanoo wallaahi baay'ee bakka dararamu jira. Hidhaa Shumisee Jiddaa keessa jirra. Riyaaditti baatii 5 baatii 6 nu jedhaniiti hin galtu nuun jedhanii Jiddaa nu fidanii Jiddaa eegga dhufnee har'a baatii 2-3 wal geenyaa jirra. Wanni takka furmaata akka wanni arganne hin jiru. Babanii hin galtan nuun jedhanii waraqaa nutti fidanii guyyoomsanii nu fidan. Akka nama horii amoolee jala qabutti nu fidan nu guyyoomsanii nu fidanii hidhaa haaraa nu fidanii nu hidhanii eeggaa dhufnee immoo maal galtuu reef dhuftanii hidhaa haaraa reef seentanii asii horii maal galtanii galmi hin jiruu nu jedha asii asii. Kanaafuu baay'ee takka daaraa guddaarra jira. Injiraan taphatu jira. Uffata takkaan baatii 7 jirra. Wanni takka waan takka yeroon takka hin jiru. Kunoo miskiina beekaa sun keessa jira. Guddaa kana har'a akkasitti as kana rukutee mataa kana dhoosee kunoo reef kochii nafsii isaa ta'ee jira. Reef arrabni isaa hin dubbatu. Arrabni isaa hidhameetii jira guddaa kana. Kottee isaa kana keessa hadiidatu jira. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu Oromoon namni Oromoo taate yoo Rabbii Rasuulii sodaatte sirnuu badhaati qaama dhimmi ilaallatu dhugaa. Garuu nuti Oromoodha, lammi Oromooti waan nama goone hin qabnu, waan nama miidhe hin qabnu, nama hin taanne, nama hin saamne. Garuu sababa qaama dhabne malee waan takka namni nama saame hin jiru, namni nama haati hin jiru. Kanaaf nuti waan biraa nu godhaan jenne biyya keenyaan dhugaa, haadha keenyaan dhugaa, abbaa keenyaan dhugaa jenne malee waan biraa takka nama hin kadhanne. Yaa obboleeyyan biyya namni qaama dhimmi ilaallatu sirnuu godhaati miidiyaa gurguddaa biraanis dhugaa qaama dhimmi ilaallatu dhugaa hin jedha. Hunduu rakkatee namni waan fakkaatu ilaala namni baay'ee maatii seeqaadhaan uffata kan jira. Waan nyaatan akkatti du'an saafii jireenya gidduu jira namni yaani isaan fidan nyaatanii garaan nama ta'ullee bishaan hammaamaa dhugaa jiru. Kanaaf qaamni dhimmaa rabbii jedhaatii qaamni dhimmaa yaadamu dhugaan isin jedhaa assalaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biyya kana binyarratti argamtan nuti hidhamtoonni hidhaa Jiddaa jalqabarraa kaasnee haa eegallu ta'ee yeroo jalqabaatiif harji turre harjirraa kaasnee haa itti dabalamne sadaffaarratti hidhaa Jiddaa dhufne. Sanboodani galtan jaaniin sossobanii jiru haalan beekamneen hidhaa keessa nu fidan yeroo kana namni keenya dhukkubsatan tokko lama ja'amu itti kun hedduu miidhamnee miidhaa addaa keessa jirra. Sanduubarraa yoo dhukkubsanne mana afaan keessa inni Itoophiyaan haywaanaaf
yaada jaabu tokko ta'u nurra kan nama malee namni Itoophiyaa dhukkubsate jee fuudhee mana akmaan beesu hin jiru asumatti dhukkubsannee hanga miidhamne miidhama keenya rabbii keenyatti waywaannee jechuudha alhamdulillah rabbil alamin rabbiin nutiisaa jira saniifuu obboleeyyan keenya xiqqaa guddaa keessan hin jenne tokko lama osoo hin jiin hanga dandeessanitti sheer godhaatii sabaaf sablammii uummata Oromoo biraan nuuf isin hin jenna deebisii mana hidhaa kana keessatti hedduu baay'inaan Riyaadiin Jiddaan Jiizaan kana hunda hidhamtoota Saudi Arabiyaa keessatti kan argamu lammiilee Itoophiyaa qofa lammiileen ta'an hundinuu takkittiin isii biyya isiitti nagaan galaa jirti nuti ammoo Itoophiyaa waan taanee simbeene yoo nuti nu balchaa'enne bas rakkinni keessan Itoophiyaa harkii jiraa malee namni waan kana jedhee nuti tokkollee nu hin jiruuf saniifuu tokko keessanii kan dandeessan nu dabarsaadhaan miidiyaan garaagaraa akka waa'ee keenya kana yookaan rakkina keenya kana nu baratu hadara akka biraan nu geessan isiniin jira. Waan ta'eef dhugeessaa dhugaanoti nama haakima dhugeessaa jennee nuti kadhannu jennee haakima dhugeessaa jennee kadhannee jennaan haakima nurraa geessuu jiran fuudhanii nama keenya nurraa fuudhuu jennaan nyaata lagannee jennaan ol seenanii nu tumanii humnaan nyaatatti naqanii nama dhukkubsatu sana haakimatti ni geessina jedhanii nu goyyomsanii nurraa fuudhanii deemaniiti mana haakimaaf nu geessine hidhaa biraa bakka ho'aa jechuudha bakka wanni takka hin agarre nu fayyamni illee bakka hin jirre geessanii mana ho'aa keessatti hidhanii nama dhukkubsataa fincaan irraa bu'uu dide geessanii mana ho'aa keessatti hidhanii galgala du'aa isaa deebisanii nutti deebisan ammas deebina nyaata dhaabnee naan nutti tumanii nutti taphatan jechuudha akkasitti namas nurraa fuudhaa hin jiranii isin horiidhaa isin wayii nama dhaayii nuun jedhu yeroo tokko nama gaafannu kanaaf sadaraa keessan namni isin ilaalatu ummata sheer nu godhaa sheer nu godhaa waliin nu gaanni isin jedha. Hidhaa Jiddaa kana Shubaysi kana keessa yoo xiqqaate namni dhiiraa qofaan namni 28 kan gahudha jechuudha. Akkasumas kan naannoo Riyaaditti hidhaa jiru kan nuti beeknu jechuudha. Harji keessatti kan viidiyoon adda addaa irratti yeroo ammaa deemaa jiru nama kana caalu jechuudha dhimminni isaanii dararaan isaanii kan keenya caalu. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirtan hundaa sheer godhaatii wal biraan nu ga'a sagaleen nuuf ta'a isin jenna gara biyya keenya inshaallah kana gahaan gallu kannas du'aa nu godhaa kanaafuu jiraadhaa galatoomaa isin ta'a. Jirra bulee barii arguuf garaa nu bal'ise yaa waa irraanfachuuf yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi yaa waa irraanfachuuf yaa nuyi